Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Soofumaan qophii keenya poodkaastii Soofumaarraa torbeetiin keessummoota garaagaraa qabannee dhiyaannu kanarraas jalqabneeti jira. Keessummaan keenyarraa baay'een keessan kan jaalattan sirboota isaatiin kan beektan kan baay'eettiin shubbistan meemorii garaagaraa kan qabdan Ibiddoo Galaanii baga nagaan dhuftee anaa dhufsiin jenna. Ayyee isinis naaf feeruu keessaniif galatooma ulfaadhaa. Ibiddoo mee eentu maqaasii moggaasee ibiddoo maqaansaa? Ibiddoo maali? Maal jechuun? Nama guddamoo? Maqaan koo isa sirrii miti ibiddoon maqaa isteejii kooti. Garuu ijoollummaa kootti na ba'e. Xiqqoo akka ammaa kana amala qabeessan turre xiqqaa ta'e yeroo san maqaa ibiddoo jedhu naa moggaasanii. Soo gara artiitti gaafa dhufu achumaan maqaa ibiddoo jedhu kana fayyadame. Malee maqaan koo inni sirriin Feesal jedhama. Faisal eenyu siyaa jennuun? Faisal Muhammad Hussein Jirruu Gabbaa Dullachaa jedhama. Faisal Rahman Gabbaa Dullachaa. Faisal Muhammad Hussein Jirruu Gabbaa Dullachaa. Yaa Rabbi yaa Rabbi. Akaakayyuu abaabayyuu haga maaliiti? Siwaamee ati garuu agas waan waan dandeessu natti hin fakkaatu. Dhabamu. Raduu. Hin dhabamu. Hundaafuu baga nagaan dhufte siin jennaa. Egaa aartii muuziqaa keessatti muuziqaa afaan Oromoo keessatti warreen as dhiyeenya bahanii hojiiwwan qeenxee baay'eetiin uummata bira gahan keessaa kan baay'ee dhagahamanis sirboota hedduu kan qabdu Ibiddoon keessattuu immoo naannoo Baalee irratti xiyyeeffachuutiin sirboota hedduu hojjetteeti jirta. Sana qofa osoo hin taane immoo sirboota Shawaa baay'ee hojjetta. Irra deebitee sirba Daroo Roobees hojjettee namoonni baay'een jaalatamummaa guddaa dinqisiifannaa guddaa sii kennaniiti jiranii ammayyeessitee akkaataa itti hojjette san irraa hin haasofna. Mee jalqabumaaf akka ta'uuf gara sirbaa akkamitti seentee? Sana dura hoo yeroo dhiyoo asitti sirbi kan kee baay'ee dhaga'ama. I think jalqabuma keetirraa sirboonni kan kee vaayiraal si ba'anii jiru. Sana dura eessa turtee? Sagalee akkanaa qabattee eessa deemtee? Maa ukkaanfamtee? Maarra turtee? Hojii maarra turtee? Gaaffidha. Ani dhaladhee kan guddadhee Baalee Oromiyaa keessaa Baaleetti dhaladhee guddadhee aanaa Gaasara. Achitti baradhee elementary fi high schoolis. High schoolii baree achii gara Finfinnee dhufe. Achii asitti mana dizaayinii qaban ture. Mana uffata. Achii gara dhufnaaniin artiin kun uumamaan gaafa as keessatti dhalatu sin dhiisu. Achii istiidiyoo deemuuf jennaaniin jalqaba waayizee namni istiidiyoon fudhatee deeme Galaanaadha. Galaanaa onlaayinii hin dubbisee. Galaana Gaaromsaa? Yaa Galaana Gaaromsaa. Thank you jechuun ni barbaada baay'ee. First time isatti istiidiyoo nageesse achi waan baay'ee sheeppi na gochaa Abrahaam Kidaanii biratti sirba tokko hojjenne. Achi sirbi sun baay'ee nan qobsine Daawit Taaddasaa bira deeme. Haala kanaan gara muuziqaa seenee achi Daawit Taaddasaa waliin hojjechuu eegalee jechaadha sirba jalqabaa koo malkanniin. Haalli gara artiitti ani itti dhufe kana fakkaata. Yaa mana uffata dizaayinii akka gootu dizaayinara akka turtee mana uffata akka qabdu nu kaasteeti jirta. Mana uffata san cuftee gara aartimatti galtee moo sunis jira walumaa? Dhugaa dubbachuudhaaf gara artiitti waan dhufeef miti mana uffata san kan cufee naannoo CMC ture biraachiin tokko immoo qeeraatti baneen ture. Koronaan dhufnaaniin cufee wanti baay'eenis ture laayifii koo keessa taa'imii sanitti. Wanti baay'een kiraawudiin natti taanaaniin lamaan isaatu cufeefirra. Taayimii san dammoo yaadatte yoo ta'e yeroo koronaa san namni baay'een hoteellis maalis cufamaa ture. Hangasitti dafees sirraa seenanis. Normaalii ammoo gaafa cufu san koronaan gaafa darbe bana jedheen cufe. Akka cufuu banuun hin salphatu gaafa booda itti ilaalu achii hangamma ittiin deemnu. Yoo Rabbi jedhe yeroo dhiyootti. Itti deebi'uu yaadda? Yaa. Uffatawwan ammayyaa hojjetamoo uffata aadaatii namoota hojjetteef jira? Lamaanuu yaa. Uffata aadaas kan ammayyaas muru garuu suuf irratti fookas godhee hojjedha ture. Yaa nama baay'eetu jira kan inni hojjedheef. Meebii asirratti maqaa yaamu.
Ndau artistota hojjetteetta. Yeah, of course. Oh. Yeah. So uffata ofii uffattu kanneen hin babbareeda. Akkaataan ati uffattu illee simple gootee akkaataa fooxaa fa'aa ammayyeessitee uffattu tokko anaan personally attract na godha kilipiiwwan keetii irratti. Wantoota easy ta'an garuu baay'ee yeroo laaltu kalariin isaas baay'ee bareedu. Fakkeenyaaf sirba daroora kan jiru everything anatu hojjete. Diimaan sun konkolaataa anatu hojjete. Kan baalee wala ishee sanirraas kan jiru. Ammoo gaafa aadaa ta'u garuu wanta tippikaalii san fayyadamu yaada aadaa kana akka ani yaadutti aadaa dizaayiniidhaan maal ammayyeessuun kuni hanga sun danaan liqinfamana. So aadaa gaafa ta'u isuma osoo ta'e natti tola. Saniifiin amma daruu irratti sargitee yoo ta'e akka nama guddaatti gaafa ta'u uffata diimaa qofa godhan akkuma gaabiitti maal malee hanga sun doonti dizaayiniin itti baay'atan jiru. So aadaa gaafa ta'u tippikaalichi sun baay'ee bareedaa jedhee yaada. Sirboonni kan kee ammayyummaas ni qabanii kan aadaas of keessatti ni qabatu. Garuu yeroo gabaabaa keessatti fudhatama ni argatta. Mee aadaa ammayyummaa kanaa fi kan aadaa wal simsiisuu irratti wanti si rakkisee jiru yeroo jalqabaa irratti? Akkamseeti ammayyaa fi aadaa gochuun kuni biitiin baay'een keessattuu fakkeenyaaf tirriyoo fudhattee gara reegeetii akkasuma biitiin aadaa Oromoo kana keessa jiru baay'een isaanii ammayyoomsuuf baay'ee sin rakkisu. Naannoo gara sirboota gara Booranaa bitti kan yoo fudhatte gara Afurootti maal kunniin baay'ee walitti dhiyaata. So achirratti walaloo qofa fe'uudha baay'ee waan nama rakkisuun qabu yeroo kenniteef jechaadha. Garuu gaafa kana ta'u gaafa ammayyoomsitu safuudha akka eegutti gootee ammayyoomsuu gaafa jedhamu akka amma kan warra alaa kana gaafa laaltu jiraame walaloon isaanis viidiyoon isaanis aadaa fi safuu akka nuti ittiin jiraannu soosaayitiin keenya ittiin jiraatu kanaan ala. So akkasii osoo hin taane aadaa fi safeeffannaa uummata keetii wal simsistee gaafa ammayyoomsitu rakkina hin qabu. Garuu gaafa keessaa achi baatu xiqqoo rakkisaadha malee. So baay'ee rakkisaa miti. Waluma keessa jira. Wanti si rakkisee jiru jechuudha. So mee amma darroo roobee daarii kan baataa farsoo goobee xinnuma ishee xabitti naa godhii sana keessatti sooressaaf shamarran sossobanii nyaatu jedha. Keeshoo farshoo taatu sossoranii baasu. Sooressaaf shamarran sossobanii nyaatu. Shamarrantu beeka. Baay'ee bareeda akkaataan itti walitti qindeessitee I think originaalii jalqaba kan sirbe uummata keessa jirus garuu gara miidiyaatti fidee kan sirbe jalqaba weellisaa Ayyala Nuguseeti. Isallee gaafachuuf carraa argadheen ture akkasii hayyame baay'ee akka itti gammadee nu kaasaa ture karaa adda addaatiin atillee kaasaa turte natti fakkaata. So akkasitti dhaloonni wayii yeroo wayii sirba tokko ittiin beekasittiin isin sirbaa yeroo wayii booda immoo dagatamaa deemaa irra deebi'amee immoo akka dhaloota isaa wajjin deemutti yoo wal simsiisanii sirbisiisan immoo baay'ee bareeda ta'a akkuma sirba kee. Mee xiqqoo irraa nu jedhiiti. Darrooroo beedaarii kan bahaata daarii kan bahaatan farshoon shiitu daadhii fakkaata xinnuma shii qoritti. Beedaarii kan bahaata daarii kan bahaatan farshoon shiitu daadhii fakkaata xinnuma shii qoritti. Konsertii akkanaa kan taane. Kan biraa eegaa turre. Isa sooressaaf shamaraa sossobanii nyaatu. Kan sooressaa kan shamaraa hin beekna garuu sooressa garuu sossobanii nyaatu. Kan shamaraa hin beekna jechuun itti amantee fudhattee atis? Egaa sossobamtu malee akkanumaan maal jechuudha. Akka xiqqoo akka fanii ta'u fakkeenyaaf amma gaafa laaltu achirrattis kaalcharimti sirbumti aadaa sunuu gaafa sirbamu wanti baay'een achi keessa jiru. Wanta kofalchisoo qaba fakkeenyaaf daadhiin shiituu maalii fakkaataa lama nan deebisingaa maal wanta jedhu kana maali takkittiin ittiin deemtu ittuu facaasan fira kengesoo walaloo akka sanii fakkaatu kan xiqqoo nama kofalchisu ta'uu qaba jedhee waan yaadeef. Sooressaaf shamarran sossobanii nyaatu isin jettu tuni ammoo dhugaa yoo dubbanne akkasuma fakkeenyaaf dubartiis sossobdeete kan kee kan godhattu I think dubartiif daa'imni
ilaalcha akka tokko qabu sossobbii barbaadu yeroo hunda kunuunsa barbaadu tiriitimentii barbaadu. Sooressis akkasuma cinqiin fedhu bira teessee yoo shaayii hin jenne waan hiraara wayyaa hiraara ta'u sossobdee qabattee lamaanuu akkas jedhee waan amanufanii kana kan barreesse. But at the funny nonji wanta hanga sun akka funny ta'e just nulli sanumaaf kaasuuf malee exactly sana jechuu miti. So waan gurra nama qabatu waan gurra keessatti hafu waan associated ta'u wayii artii keessatti gaafa fayyadamtu wantoota akkasiisantu si qirqirsa wantoota akkasiisantu gurra akka kennitu taasisa jedhee namni illee bakka sanatti seeqata actually sanuma jechuufi. Hundaafuu egaa kan daawwachaa jirtan poodkaastii keenya Soofumarii keessummaan keenya har'a ammoo weellisaa Ibiddoo Galaanii egaa sirboota isaa baay'eetiin kan beektan Darroo Roobeera deebee sirbuutiin akkasumas walashee sirba isaas dhiyeenya kana baasee dammee kan biraa ammoo Maalabbaasheen namatti taphatti kan jedhu jira. So gaasarra egaa biyya kuduraa fi fuduraati Baalee keessa shonkooraan baay'ee beekamaa akka nan beekutti adda shonkoorrachitu shonkoorrachi addadha ammoo ilkaan keenya hin beeksisa shonkoorri warri nyaata namni shonkoora nyaatu yeroo hunda fuulli isaa kunillee hin dulloomu jedhama exercise godha ilkaan isaallee yeroo hunda qulqulluu fi adiidha because sana keessa qulqulleessa ati dodola keessa gaasaraa fi sirbooti shawaa especially bakka itti guddatti sanatti sirboonni baay'een isaanii akka biitii shawaatiin hojjetame. Akkaataa itti dhalatte moo gara aartiitti dhuftee wantoota si keessatti dagaaganidha? Namoonni warri shawaa kun keessattuu Salaale kuni yaada garaa isaa yeroo baay'ee sirbaan ibsata. Isaan ammoo baay'inaan gara Baalee kana hin jiru. So yeroo isaan sirban maal achitti hojii hojjechaa. Aksantii isaanii baay'ina ajaa'iba ture yeroo san. Fakkeenyaaf amma Darroo irratti argite yoo ta'e aksantiin namni baay'inaan hundum shawaan aksantii san gaafa laalu. So garuu xiqqeen irraa isaan dhaggeeffachaa wanti jedheef baay'ee tinimti garuu gaafa laaltu shoboxee fi buxxulleen walitti dhiyaata achumachi. Ama analgalooto gullalleen kan tufaa analgalootona hidda qaraaroo tishoodha hidda qaraaroo bochinan bochisin shoodha waan namala hidda qaraaroo tishoodha hidda qaraaroo bochinan bochisin shoodha waan namaraaru waluma bira hanga sunda sirrakkisu garuu isa naannoo jetteef ani gaasaraa xiqqoo baatee dhaladhee achi gaafa barumsa seenuu gara gaasaraa dhufe elementary high school achumatti baradhe. Gaasar baay'ee biyya baay'ee namatti toltu. No, nam beekan. Qarree takkaatu jira magaalittiin suni qarree irratti hojjetamte achii gadi gammoojjiidha. Gammoojjii sanii dhufan shankoorri maal as jettu kun. Baay'ee achi wanti hunda achi akka kanasii kana miti. Fakkeenyaaf maangoos fudhadhu muuziinis kan addaa wayii jira. Maaliif adda ta'a beektaa muuzii amma gaafa muran achuma irratti ga'a. Erga inni ga'ee muru malee muranii waa jalatti hin bilcheessan maangoos akkasuma so saniif adda ta'a. Baay'een jaalladha baay'ee yaada yoo mana fuuteen deemtu. Yeroo dhiyootti Soofumarii dhufamuun isaan oolu ni deemna walumaan yaana. Egaa wal keessa guddachuun keenya aadaa sana akka beeknu afaan sana akka beeknu loqoda sana akka beeknu taasisee atis hanga ta'anii hojjechuu fakkaatanii toontaan ta'anii hojjechuu geessee jirti jechuu barbaadeen sirbi har'a Salaalitti ba'ee boru Baalee keessatti sirbama ture dura yeroo baay'een kaasa kanarra deddeebi'ee ijoolleen yeroo horii tiksan sirba tikseetu baasan yeroo baay'ee tiksee irraa dhufa bara yoo dhaggeeffattee jiraatteenna keessattuu immoo yeroo bara gadaa achittis exercise ta'a jedhee yaada gaasaroo jiraateen beeku garuu foolleetu baasan. So uummatuma keessaa sirboonni yoo nama gurratti kennu jiraate sana keessa waan baay'ee baasuun hin danda'ama jechuu barbaadeen. Iddoo wajjiniin egaa turtii kan taasisaati jirru wantoota baay'ees kaasaati jira. Amma sirba walashee sana meera xiqqoo jedhiiti. Gaasheen baay'ee akka jaalatu yeroo dhibba sitti meera. Isa qofas anfaallaa raduun jettuunu hanga sirbitee vaaraaliin baane hojiiwwan kee jedhee nama yaadu keessa nama tokko baay'ee hojiin isaa baay'ee bareeda meeloodiin isaas keessatti hafaa sagaleen isaa dhabni isaa baay'ee hafaa hin beeku tarii hanqina promooshinii naa ta'u
yeroo tokko immoo yeroo wayiitu jira haa ta'u malee akka sirbaatti bahee jedhee yaadu. Ati akkamitti yaadda? Of course hanga itti dhama'amee hin deemne jedhee yaada garuu haa ta'u wanti hunduu yeroo isaa qaba kan nurraa eegamu hojjechuudha. Yeroo hundayyuu kan hin yaadu akkamitti akkas ta'e osoo hin taane waan darbee osoo hin taane gara fuulduraa wanta uummata kana madaalu qabadhee dhufuu irratti fokas kan godhu malee yeroo baay'ee waan darbe irratti yeroo kan gubu. Anyway garuu gaariidha wanti hunduu. Wanta jette sinuma jira garuu wanti jirus gaariidha. Bareedaadha. Relatively jechuu barbaadeni. Garuu walashee immoo utoo dhaqneellee. Walashee baay'ee sirba walashee baay'een jaalladhaanis sirba sana. Walaloonis baay'ee xiqqoo. Baay'ee ilaala irra deddeebi'ee adadanni yuutuubii banee mana kootti ilaalu sirba kee otoo exaggerating godhin ilaalin hin bulu. Walasheen seenaa addaa qaba? No, seenaa addaa osoo hin taane taayimiin walasheetti barreesse suni taayimii akkamitti fakkaate? Taayimii uummanni Oromoo ta'ee lammiileen biraa biyya kana keessa jiraatan baay'ee itti dhama'aa turan gaafsi hin jedhu. Namni afaan tokko dubbatu afaan Oromoo dubbachaa osoo yookaan inni nadhiise jedhee kadhatu haa ta'u. Kana gaafas hin jedhu nama hidhatee ba'ee osoo hin taane qotee bulaa baadiyyaa keessa qotatee bocatee jiraatu. Namni hidhatee dhaqee hin qaba. Kazaan osoo inni kadhatu yookaan ajjeesee biraa deema. So taayimii kanatti namni dhugumaan dhiiga Oromummaa of keessaa qabu akkamitti kana gochuu danda'a? Hanga feetee garaa jabaatti harmee waggaa 60-50 afaan Oromootiin si kadhattu kana irratti gochuun xiqqulfaata anaaf. Saniif gaafa san walashee gaafa eegalmaan jedhee beektaa dhugaa ibsachaa malee dukkaneessee roobaa namaan ifu saba dhiiga ofiif malee quuqamni dhugaadhaa namaan dhufu eeboo darbata toluu dhombiriin diina conqolaasanii yoo dhalchan goota dhalchaniiti maqaa waaqu baasaniif walaajoota tana barreessee achirra ka'ee walashee ijaaraa dhufe jechuudha. So darbata toluu dhombiriin diina conqolaasanii yoo dhalchan goota dhalchanii maqaa waaqu baasanii. Sirriitti yoo dhageeffatte walaloon isaa xiqqoo dippiidha inni sun kan barreesse keessa. Sirbi aayidiyaan isaa fakkaata. Aayidiyaa isaa gaafa fakkaatu sirba baay'ee walaloo gadi fagaattee barreessuu qabdutu jira. Kan simpilii amma fakkeenyaaf darroon simpiliidha. Kan walashee kanatu adda godha sirboota kan koo keessaa malee seenaa adda ta'e waan qabu. Sirboonni kan kee baay'inaan gara jaalalaas ni jiru. Jaalattee beektaa? Ilaalchi kee jaalala irratti qabdu maal fakkaata? Of course akkuma nama kamoon is jaaladhee beekaa. Maalidha? Ani jaalala akkamitti ilaala beektaa? Jaalala jechuun gammachuu kennuuti. Qabeenya immoo gammachuu fudhachuuti yookaan argachuuti. Kan akkamitti ibsa beektaa fakkeenyaaf ati daa'ima waggaa 10 qabdaa jennu. Guyyaa inni dhalaterra hanga waggaa 10 kana itti baasta qofa. Fakkeenyaaf qarshii 1,000 yoo qabda ta'e 1,000 cammaa bittee fi gaafa inni uffatee deemu hin gammadda malee qarshii san baasuu keetti hin aartu. Qabeenya immoo fakkeenyaaf ji'a tokko dura gibira kaffaltee jennu. Gibira kaffalte kanarraa yeroodhaan waan kaffalteef 10,000 sii deebi'ee yoo isin jedhan argachuu keetti gammadda jechuudha. Akkasumatti ammoo waan akkanaa godhi gaafa isin jedhan sabab isaa gaafatta. Jaalala gaafa ta'u garuu kennuu kee qofaan gammadda. Right? So jaalalti kennuudha jedheen yaada yeroo hundayyuu. Jaalattee beektaa kan jetteef of course jaaladheen beekaa. Garuu amma argattee ofii. Yeroo dheeraa waliin jiraannee ture almost waggaa 4 fa'i akkas. Maybe amma isin laayifii biraa keessa waan jirtuuf gadi fageenyaan haasa'uun jireenya siisan jeeqaa ta'uu danda'a. Garuu dheeraa waliin jiraanneerra. Jaalalaan miidhamte beektaa? Maal imimmaan waan ija si marinatti fakkaate? Maal ta'e mucaan kun jedhee tokko? Dhugaa dubbachuudhaaf inni jaalladhaan ture. Garuu dogongoraa keenya lamaaniinuu gargar baaniirra.
So kana miidhamuudha jettee yoo qabatte of course miidhameera. Yaa dogongora nama lamaaniin namni wal jaalatu ko Isin adda kan bahee keeti jetti ani immoo kan keeti jedhame. walirraa fudhachuu dhabu. Seenaa sanarratti hin barreessine walaloo. Amma albama keessa jira. Maaliifi seenaawwan wal fakkaataa kuni tarii namoonni irraa barachuu danda'a because sirba Andu'aalam keessa jiranitti fakkaata. Sababa kootiin sababa keetiin otoo jechuu baannee addaan baanu kan jedhu wayii jira yaadicha akkasii. So yeroo baay'ee namoonni sababoota walitti himuu caalaa sababoo keenya walii accept goonee tursiisuu illee dandeenya dogongora keenya. So after all aartiin amsa dabarsuu mitiire uummata ittiin barsiisuu waan ta'eef miidhama keessana keessatti tarii namootaaf dhaamsa ta'uu danda'a jedheen. Yaa albama keessa jira sirriitti ibsa jedhee yaada waan kana malee hangama bahe keessatti hin jiru. Kana gargar baanes dhiyoo waan ta'eef waggaa tokko akkas. Waggaa tokko keessatti immoo sirba tokkotu barraa baay'ee. Sirbi amma akkuma nuti salphaatti teenyee dhaggeeffannu kana waan daqiiqaa yoo barbaanne dabarsinee barbaanne dhaabnee yoo barbaanne immoo waan barbaanne jennuun kanatti easyidha qopheessuuf yeroo tokko sirba bilchaataadha sirba bareedaadha jedhamu yeroo meeqa fudhatama. Albama teedii waggaa meeqanatti fudhatee dheera keenya ijoolleen yookiin artistoonni keenya yeroo meeqatti fudhata albama hojjechuuf. Amma fakkeenyaaf barreessuu fi yeedaloo hojjechuun hanga sunda yeroo sitti fudhachuu dhiisuu danda'a. Garuu maaliif yeroo dheeraa fudhata beektaa muuziqaan eegaaf hojjettu hojii gareeti. Sigalee atam barreessitee xumurtee ta'uu danda'a. Istiidiyoo soo filattu istiidiyoo tokkotti hojjettee akka ati barbaaddisan sii ta'uu dhiisuu danda'a. Ammas gara biraa deemtee istiidiyoo biraatti hojjechuu qabattee murteessita. Kun walitti eda'amee waan yeroo dheeraa gubuuf malee namni kun barreessuun salphataa fi kan meeloodii hojjechuutu salphataa fi kan meeloodii hojjechuu hin dandeenye nama meeloodii hojjetu bira deema namni sun biizii ta'uu danda'a. Kiraaroodii baay'eetu jiru waan ta'eef. Moor garuu amma sirbi bareenni dafee akka hin baane kan gochaa jiru aartii industirii Oromoo keessatti faayinaanshaal ispoonsarrii akkuma tu beektu maal sitti hima. Abbootiin qabeenyaa yeroo baay'ee erga sirbi kee ba'ee jaallatamee waan tokko intini jedhu malee gaafa duraa baay'ee intini hin jedhan so faayinaanshaal irratti malee garuu istiidiyoon xiqqoodha baay'ee istiidiyoon qabna. Warreen muuziqaa qindeessan baay'ee xiqqoodha so hundi keenya isaan bira waan taaneef waliin ga'u jecha. Yaa waliin ga'u. Isaan qofa sun taane muuziqaa nama muudii barbaaddi gaafa hojjettu akkasumaan har'a kan hojjechuu qabda borusan hojjechuu qabda jettee pilaanii waan hojjettu miti. Sigalee sirba kiyya hojjechuuf deemnee kan nama biraa hojjetaa buluu dandeessa. So wanti baay'ee waan ta'eef fakkeenyaaf akkam jedhee akkasitti hin beeku. Saniif ture malee barreessuu fi yeedaloo hojjechuu qofa rakkoon qabu jaattis nama baasta albama. Ani garuu akkanatti fakkaatutti yeroo baay'ee kan artistii rakkisu jedhee tilmaama kooti kan rakkisu mata duree fakkeenyaaf taayitilii irratti sirbitu mata duree irratti sirbitu. Yaadicha. Yaada isaa yaada ka'umsaa isaa malee yeedaloof walalootti uumuu dandeessa garuu yaada wayii yaada adda ta'e. Yaada haaraa yuunikii ta'e fiduuf yaa. Isa fiduudhaaf yaa guyyaadhaan jireenyuma kee ilaaluudha. Yoo ta'uu baatatti jireenya kee qabdaa fakkeenyaaf akkamsiite walaloon gaafa barraa akka ani yaadutti akkuma diraamaati. So flow qaba akkuma intinitti jireenya kee kana jalqabaa kaastee hangana jechuudha. Gaa akka yuunitii ta'uu gaafa feetu ofirra dhaabbattee qofa osoo hin taane kan keessi gaafachaa kan saas namni hunduu chaalenjii adda addaa qaba. Chaalenjii san keessa dhaabbattee gaafa barreessitu maybe madaa nama baay'ee ta'uu danda'a wanti sun. Garuu sammuma kee keessa qofa gaafa barbaaddu wal si harkaa fakkaachaa deemuu danda'a yaanni isaas wanti baay'ee. So naanna'aa kee waan jiran baay'istee ilaaluudha. Booda yaanni yuunikii ta'e hin dhufa. Garuu muuziqaan akkuma ayyaanaati jedhanii namatti dhufa jedhan akkuma tasa. Akka du'aa fi muuziqaan tokko yeroo sitti dhufu yeroo yaadichi si dhufu yeroo sana daftee walqarra godhachuu. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofmar Podcast karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo weellisaa Ibiddoo Galaan wajjin turtii bareedaa taasisuutti jirra. Miidiyaa Soofmar subscribe godhaa daawwadhaa maatii taa'aa isiniin jenna hamma dhumaatti nu faana tura. Egaa Ibiddoo ati ofii keetiif
sirboota babbareedaa walalootaa barreessitee nuu dhiyeessita. Weellistoota biraadhaafoo walaloo kenniteen beektu? Hanga ammaa kan ba'e kan Leencoo Guddina isa bareedduu mucaa baalee sandalee dagduu mucaa baalee sandalee jedhu isa. Bareedduu mucaa baalee sandalee duftaan jigee baanii sandalee bareedduu mucaa baalee. Anatu barreessee walaloo fi yeedaloo. Walaloo fi yeedaloowwan hedduu akka barreessitee hin quba qabaayyuu kan biraa. Artistoota gurguddaas dabalatee tarii jiru baay'eetu jira garuu amma wanta hin ba'inii fi dubbachuun barbaanne malee baay'eetu jira. Artistoota hangafoota keessaas jira. Keessattuu artistoonni hangafaa kee ta'an kun baay'eetti dinqisiifattu gaafa walaloo naa barreessin jedhan waan barreessituuf waan dhiistu wallaalta beektaa wanti hundi si jala babbada. So jiru garuu gaafa ba'e yaa kun isa jalqabaa miti soof maram walitti deddeebinaan adaduma adadaan waan hundayyuu asare tokko lamaan baasaa deemna. Sirboota yeroo baay'ee hin gaafatamu garuu immoo kan otoo hin gaafatamin hin darbine jira. Amma ka'umsa kee yeroo tokko tokko yoo hojiiwwan miidiyaa hojiiwwan aartii kana hojjettu akka oolmaatti hojiiwwan sii ta'antu jira. Uummataan waan barsiisaniira agarsiisaniira hojiiwwan jettutu jira. Hojii akkasii san keessa kamidha hojiin kee? Dhugaa dubbachuudhaaf ani carra qabeessa jedhee namana. Haaluma tokko dhufeen fakkeenyaaf darroodhaan uummanni accept na godhe. Achi booda walashee, achi booda maalabbaashee, achi booda dammee baay'ee rakkanne gurra uummataa argachuudhaaf. So kanaaf ammoo uummataa koon galatoonfachuu barbaada. Maalabbaashii maana maan taphattishiin kan jedhu suni walaloo fi yeedaloo isaa sumatu barreesse. Darroo fi walashee anatu wanta itti daddabalame walashee guutummaatti anatu barreesse. Daawit Taaddasaatu na hojjete sirba lamaan isaatu. Baay'ee Daawit Taaddasaa bira gaafa dura dhaquu darroo hojjechuudhaaf ekspiriyansii akka ammaa kana qaban. Waan baay'ee sheeppina gochaa na danda'a. Kaffaltii gaasa sun kaffalin waliin hojjenneerra. He's my best still. Asmaanillee galateeffachuu fi saawundi tiraakiiwwan soofuma irratti bal'inaan fayyadamnu baay'eesaa kan hojjete Daawit Taaddasaati. Yeroo hunda galateeffachuu qabna. Because itti cinqamee itti dhiphatee yeroo isaa fudhatee sagaleewwan yeroo gidduu gidduutti fayyadamnu akka biriijiis akka fayyadamnu. Qophiiwwan keenya adda addaafis akka fayyadamnuuf nu hojjeteera. Baga na yaadachiiste Daawit hiriyaa keenya hojii hojjetutti amanee jennaan si tursiisus bilcheessee bareechee baasa. Sirriidha. Achi Daawit waliin hojjannee isa lamaan kan akkuma xumureen viidiyoo maal xumuree Adaamaa deemee Adaamaa deemnaan abbuudha walbarra Abuuzi Istiidiyoo. Abuuzi Istiidiyoo walbarraan Girmaa Tashoomaa barreessaa walaloo fi daayirektara muuziq viidiyoo. Baay'ee oolmaa baay'ee na biraa qaba namni sunis. Meebii amma achi keessa yoo sinna taa'imni nun ga'uuf guyyaa biraa haasofna kansaa galatoom jennee bira darba. Kaza abbuudha wal barree maalabbaashii aadaa jettu tana fideen isa girmishmee asirratti waa yaaliin jedheen sirpaayiziin ta'e gaafa walaloo san argan. Achi kee ol jamaree kee ol nagaasa yeedaloo itti hojjete. Achi sirbisu abbuun arranjiin godhee nu jennee jechuudha. Achi ammoo abbuudhaan baay'ee beestii ta'an. Ati fireendiin karaa hojiitiinis karaa normaaliitis baay'ee hiriyaa ta'an baay'ee walitti dhiyaanna baay'ee abbuudha. Baay'ee nama gaariidhaas. Karaa hojiitiin baay'ee qindeessitoonni muuziqaa hunduu aarsaa isaan kaffalan meebii miidiyaarratti waan hin dubbatamneef malee industirii kanaaf aarsaan isaan kaffalaa jiran. Kamuu fudhadhu Daawit Taaddasaas jedhii Abuuzis jedhii akkana jedhanii ibsuu waan hin dandeenyedha. Keessattuu ijoollee lafaa dhufaadhaaf kaffaltii malee wanta baay'eedha wanti jiru wanta muuziqaa jechuun wanta akkasumatti yeroo takka sa'aatii tokko lama keessatti nama gootu miti. Yaa ji'a 5-6 waggaatti fudhachuu danda'a. Kana hunda obsaan nama tokko waliin hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Day to day ammoo si galeera. Day to day hojii kana irratti dabarsan hojjechaa so istiidiyoo abbuu dhaqee maalabbaashii hojjennaan achi ba'uun dadhabe.
Abuun dhuguma nama addaati baay'isee. Amanamummaan inni hojii isaatiif qabu haala mijataa keessa osoo hin taane haala hin mijanne keessas ta'e hamilee inni hojii ittiin hojjetu kanneen gaafa ilaaltu ani homaan hojjechaa jira jettee akka waan guddaa hojjechaa hin jirre ofitti himtaa achi booda baay'ee hamilee keessi si cimsa beektaa nama jabaa bira gaafa teessuutti si jabaa ta'a deemta. So achi namni baay'een hangaan waan Adaamaa jiraadhu itti fakkaata yeroo hundaa aboo biratti waan argamu. So ani garuu Adaamaa jiraadhu hin beeku. Finfinneen jiraadha. Finfinneen jiraadha. So achi mallabbaa ishii aboo biratti hojjedhee walaloo isaa Girmaa Tashoomaatu barreesse. Kee ol daloo hojjetee akkasii sirfame. Daarektis baay'ee Girmaa Tashoomaatu godhe. Girmaatu godhe. Namoota irratti hirmaatan hundaanuu teenkii jechuun hin barbaadu. Muuziqaan waan baay'ee hawaasa tokkoof fayyada. Guddina biyyaa keessatti nageenya biyyaa eeguu keessatti dhaamsota gurguddaa namni waggaa dheeraa iyyee daqiiqaa 5 dhaamsa dabarfachuu dandeessa. Sana duuba akkuma ati jettee qindeessitoonni muuziqaa jiran yoo baay'ee mana kiraa keessatti mana dhiphoo keessatti yeroo rakkatan yeroo haala mijaa'inne keessatti jiraatan jiran. Artistoonni immoo manuma sanatti qindeessanii ba'an. Maaliif artistoonni kunniin isaaniif sagalee ta'anii dhageettii garaagaraa qabanii mana bal'aa sadarkaa isaa eeggatee amma aartiin Oromoo akka guddatuuf isaan jajjabaachuu qabu. Humna illee dabalatanii namoota biraas leenjisuu qabu. Maaliif isaan tumsuu hin dandeenye? Amma isaan waa'ee isaanii namni dubbatu malee namni aksesii yookiin akkaataa jireenya isaa fooyyessuu fi danda'u isaan namni dubbatuuf hin jiru. Ka dubbachuu fi danda'u si uummanni si beeka waan ta'eef malee abbuus hin beekuun daawwit hin beekuun. So waltumsuu sana irratti hanqinni waan jiru sitti fakkaatu sagalee walii ta'uu. Hanqinnis jira. Oromoon maal jira sitti fakkaate yeroo mammaaku ofii rafan namaa siquu jedha. Artistumti Oromootu guutumatti jechuu dandeessa. Meebii warra fuuldura leejandii ta'an kan yoo hin taane yookaan biizinasii biraa keessa galan yoo hin taane isaanumtuu gargaarsa barbaadu. Ati ana kan gargaaruu dandeessu gaafa ofii dhaabbattu si galeera. Moor garuu gaafa dhuganna gaafattu namni sunu beekaa waan baay'ee sheeppii gochuuf carraa qabna qindeessitoota caala. Aarsaan isaan kafalan dhugaadha. Sagalee ta'uufii qabaa haala mijataa keessa ta'anii waan uummataa hojjetaa jiru waan isaaniin malu argachuu qabaniin dhugaadha argachuu qaban waan wal nama gaafachiisu miti. Qindeessitoota akkamitti hubadha beektaan guyyaa guyyaadhaan namni hunduu laayifii qaba. Maatii qabu, ijoollee qabu. Fakkeenyaaf artistiin 10 isa bira muuziqaa qaba haa jennu. Kurnanuu guyyaminni isa beellame isa yaada. Inni garuu har'aas tokko beellame, borus tokko beellama, iftaanis tokko beellama gidduu kanatti artistiin guddaan wayiitti dhufuu danda'a. Akka fakkeenyaatti qamara gaafa beellama kootti qamar Yuusuf dhufe haa jennu. So ana isa dursa kennaanis kiyyoo jedhu. Yeah, is legend gaafa son ta'e faan hundaafu. So antinin scheduling isaanii wal jala tara. Wanti kun kazaan kan boruu kaanatti dabarsa. Hunduu garuu kurnanu wanta ati keessa jirtu kan beeku. Ani torbaanitti guyyaa takka gaafni na beellame qofa dhaqa. Inni torbaan guutuu garuu nama keessummeessaa oolu. Si galeera namni hunduu gaafa itti bilbilu yoom dhufuu yoom na hojjetta jedhan malee akkam jirta eessa jirta misaa nyaattee baatee galtee namni jedhu hin jiru. Aarsaan qindeessaan kafalu baay'ee akkamitti akkasii ibsuun beekan. Moor isaan osoo Daawitii waamtee kan si ibsa sirriitti. Daawit wajjin beellama qabna. Kan daawwachaa jirtan egaa kabajamtoota hordoftoota keenya turtii nuti weellisaa Ibiddoo Galaan wajjiniin taasisaa jirrudha. Waan baay'ee kaasaa jirra. Waan hedduus haasaati jirra waa'ee hojiis waa'ee jireenyaas waa'ee qindeessitoota muuziqaas dabalatee kaasaati jirra. Sana keessatti egaa yeroo tokko namni of kennee namni of caalaa wayii fi yaaduu hin jiraatin akkasuma wal bira darbuu ta'aafi malee silaa waan baay'ee sirreessuun hin danda'ama. Walii rifachuu walii yaaduu too jiraate waan baay'ee sirreessuuf mijeessuun hin danda'ama jedhee yaada. Positively yoo yaada jechaadha. Yoo nama nagaa ta'ee sammuu nagaa ta'e yaadu qaba. Akkasittillee yeroo tokko darbees carraa argannu keessatti siifuu jechaan jiru. Namootumti biraa namoota waan baay'ee gochuu danda'a wajjin oolan baay'eetu jira. Wanta isaanitti salphaa wanta warra kanaaf ulfaate kana nama wayitiif salphaadha. Garuu gurrumaan ga'u walumaan attaachi walitti fiduutu rakkoodha jedhee yaada. Mudannoon hojii keessatti si mudatee jira kan inni irraanfanne.
mudannoo dafee dagadhabeetta malee. Yeroo kilippii dammee hojjettu mudannoo tokko qabaa naan jedhan. Baay'ee kilippii hanga irraa hojjetame keessa kilippiin baay'ee jaalladhu sirba dammeeti. Baay'ee bareedas. Sirba dammee san akka itti uummanni hubatee fi akka inni itti barreesse adda adda. Baay'ee addaan fagoodha. Mudannoon dammee irra jiru as Meeksikoo bira Saarbeetii bira asfaaltii gama dhaabbanne gama sancayiitii waraabaminaan jedhe Birookiin daayirektarri viidiyoo sanii. Gama dhaabbannee gaafa waraabnu garuu ani akka jaamaa ta'ee hojjedha achirratti argiteerta yoo ta'e. So namoonni ammoo asfaaltiidhaan gama dhaabbatanii nu ilaaluu turan gaafa nuti waraabnu achi taa'anii. So gaafa inni gama bahinaan jedhu ani uletti jaamaan qabsan fuudheen gama ce'uuf gaafa deemu namicha wayii gama fiigee dhufe makiinaa jala seenan se'inni akka hin arginetti beeka. Gaafa achi na ilaalu jaamaa ta'ee hojjechaa tureemi. Fiigee dhufee harka na qabee na ceesise gama asfaaltii gama na ceesise. Kazan na bira dhaabbatee na ilaala ammas. Birukee fa'aan maal jedhan beektaa? Akkamitti dhaabbatanii ceesistanii akkamitti dhaabbatanii ilaaltanii makiinaa jala soosiin. Anis moraalii isaatiif waan jennin akkuma jaamaa ta'eef hayyee galatoomee maal jedheeni. Achitti nimne. Achi ni kutee moo? Amileen isaa akka hin cabne. Amileen eeguun kee baay'ee bareedaa. Sirbi sun seenaa dhugaatii wal qabata jetteerta. Of course. Sirbi dammee. Maal ture? Sirbi dammee sun argitee yoo ta'e namni baay'een akka waan jaalala fageenyaatti hubateera. Ani garuu daa'ima kootiif hin barreessu. Baay'isee daa'ima waggaa 5 hin qabu. Kilippii irrattis argiteerta yoo ta'e mucaan na waliin jiru suni daa'ima kooti. Ani garuu ijaan hin argu daa'ima koo argee hin beeku. Kilippii sana irrattis. Daa'ima qabda. Ijaan hin argitu daa'ima kee kalarii isaan beektu jecha. So of keessatti yaadda. Daa'imaaf sirbame jechuudha sirbichi maal? Daa'ima kootiif hin sirbe. Sirba jaalalaan itti fakkaataa iyyuu ati manaa koo durii Munaat Ilmoo jedhamtu biyya Ameerikaa jiraatti. Achi dhuftee turtii ji'a tokko waliin turre. Turtii ji'a tokko waliin turre keessatti daa'ima kan ulfooftee gara biyya sanii deemte. Achi deemnaaniin daa'imni dhalatee ji'a 5 akkasitti gargar baane. Gargar baanaan waggaa tokko guutuutii hin dhufaan jette. Daa'imatti fidde. Yaadi daa'ima yeroo jalqabaa keetti argattu akkam akka maal akkasitti dhagahama. So waggaa tokkotti daa'imni kun dhuftedha hiriyoota kootti himaa bakka akkasu kun akkana goone inni pilaan. Pilaanii goonee deegnaa gaafa sun ga'u waggaa tokkoof ji'a 6 geessu wanta akkasii I understand jireenya biyya alaa beekta taaksii maal akka tintineettutti si mijatu ammas dhufuu hin dandeettu waggaa tokkoof ji'a waggaa 2 ta'a ammas hin dhuftu. Still hin dhufne qaamaan argeen hin beeku. So gaafa kana dammee maal wayyaa yaanni keenya argame isa jedhu eegalee dhugumas baay'ee dhiistus hin dhiisu si galee namaan bakka hin buustu si galee namaan bakka buusuu hin dandeettu fakkeenyaaf haadha manaas haa ta'u yookaan jaalallees anything bakka namni dhufee si dagachiisa bakka san si bu'e haadhaa fi ilmoo kee yookaan abbaa kee garuu namaan bakka buusuu hin dandeessu. So achirra dhaabbadheeti jaalalti fageenyaatuun shakkii gowwaadha na goote maraatu guyyaa dukkaneessite natti sammuudha na doomsite yaadu waan biraa hin arguan shakkii yaadaan si ilaaluuf duratti afaanii nan buutu maqaantee yookuma si kaasa guyyaatti ansi yaade naf koottoo siin eega. Jaalalti fageenyaatuun shakkii gowwaa nama goote maraatu guyyaa dukkaneessite natti sammuu nama doomsite yaadu. Ani daa'ima kootiif barreesse garuu ni ta'a yaadicha gaafa achirra jiru jaalallee koo wanti jedhu hin jiru achirra argiteerta yoo ta'e walaloo san sirriitti yoo dhaggeeffatte. Nama sirraa fagaate tokkoof nama ta'a walalichi gaafa dhageettu garuu ani kan hin barreesse daa'ima kootiif. Dubara obsineeti jedhamti ani buchurree jedhee yaama garuu
Tarisi arguu dandeessi. Rabbi ija nagaatiin akka wal sin agarsiisu hawwina. Ammoo namni walloleef adda bahuu hin danda'u. Akka Oromootti illee yoo ilmoon gidduu jiraattee deebi'anii walitti dhufuuf illee carraan ni jiraata. As keessatti illee jaalalaa fi araara akka ta'u. Asumaan dhaamsa dabarfanna bakka jirtutti egaa buchulloon kee yookiin buchirreen kee akka dhageessu abdii guddaan qaba. Nagaan akka wal afaan Oromoon dhageessitti. Translate godhuuf Ingiliffatti hiikuuf iddoo baay'ee si galateeffannaa jireenya keessatti egaa bu'aa baay'ee jiraata. Yaa sinni shoo mul'ataa walitti dhiyaannamaan naan jedhe bitta yeroo tokko. Daa'imni isaa daa'ima koo ji'a 6 dursiti. Annaa daa'imni isaa waggaa tokko gaafa geessu afaan hiikkatte. Kan koo waggaa tokko geessee homaa daadhiyyuun jettu walorroodhaan jedhu. Waggaa tokkoof ji'a 6 geesse homaa warra guddiin jedhu. Arasinnee maalii daa'imni koo afaan hiikkachuu diddee waggaa tokkoof ji'a 6 kan isaan mana haasofti. Walaloo barreessuu qofatu si hafe haasa'u. Yaa achi booda sinni maalii daa'imni koo hangama afaan hin hiikkannee waggaaf ji'a 6 jedheen. Aayyaa ibiddoon aan jedha jenna. Isin afaan hiikkatteerti situ Ingiliffa hin dandeenye naan jedhe. Sitaasoo dadhabdee jira. Anatu hin dhageenye malee isin already hiikkatteerti afaan. Situ Ingiliffa hin dhageenye malee isin afaan hiikkatteerti. Jaalalli alaabaa baay'ee ulfaataadha. Hundaafuu mee kana keessaa si baasuu fi sirboota durii keessaa kan dinqisiifattu sirboota eenyuti otoon akka isaanii ta'e jettee warri yaaddu warri itti gaabbitu otoo jiraatanii silaa waliin hojjedha jettee yaaddu fa'aa yoo jiraatan eenyu fa'aa sin jechuuf. Osoo akka ebaluu ta'e kan jedhu hin qabu baay'ee nama ta'uuf hawween beeku. Oolmaa artistoonni uummata kanaaf oolan dandeettii isaanii disipiliinii isaanii kanneen keessaa kanneen baay'ee dinqisiifadhu naadha yoo jettu baay'eedha baay'ee. Hunduu kaataagorii mataa isaanii qabu. Warra lubbuun hin jirre keessaa baay'ee tokko akkana si jechuu hin danda'u. Alii Birraa, Maddaatii, akkasuma Caaluu. Amma garuu namoota lubbuun jiran keessaa yoo si kaase namni baay'ee hin dinqisiifadhu. Baay'ee nama walalooti. Dursa walalootu na bita. Amma kan Jaamboo Jootee naaf ga'u hin jiru. Jaamboo Jootee jaalladha. Oh my god, over. Baay'een dinqisiifadha. Yeroo wal arginu baay'ee nama addaatiin muuziqaa qofarratti sun taane gaafa qaamaanis bira teessu nama callisni isaa si barsiisu beektaa. Callisee yoo taa'uyyuu waa irraa baratta. Wanti hundi isaa akka ani yaadutti sirriidha. Akka inni itti barreessus namoota amma lubbuun jiran keessaa namni akka isaa dinqisiifadhu hin jiru. Jaamboo Jootee. Yeah, of course. Yeah, baay'een jaalladhes. Baay'ees jaallata Jaamboo Jootee bakka jirtu si haa ga'u. Baay'ee miidiyaa irratti si mul'atu bara kana argachuus hin dandeenye garuu yeroo isa argannetti immoo waan waliin haasofnu qabaachuu dandeenya. Hundaafuu guddaa si galateeffannaa tariigaa waan baay'ee kaasneeti jirra amma itti aansee immoo maaliin dhufaa jirta maalirratti qophaa'aa jirta eessatti si eeguuf deemna kana booda isteejiiwwan adda addaa irratti illee yeroo adda addaatti ni hojjetta darbee maaliin si eegna. Artistiin hunduu gaafa hin ta'u albama xumurii jedha garuu amma yeroo dhiyaatti kan dhufu kilippii tokko qaba. Achi booda gaafa kilippiin sun ba'u immoo asuma dhufnee waan albamaa haasofna. Baala irratti ammas? Of course baala jechuu dandeessa. Garuu biitii isaa xiqqoo akka moodernii gooneerra abbootu hojjeta baay'ee. Sirba bareedaadha jedheen yaada. Isa amma kilippii hojjechuuf ispoonsara barbaadaa jira. Atis as maal ispoonsara? So ibiddoon qophii. Amma singilii bareedaa tokko yeroo dhiyootti. Achi booda albama waaqni jedhu waaqni nu gargaara. Waaqni nu gargaara. Nuti kararfachuu malee hojjechuu malee rabbi nu gargaara. Asumaan ammoo warri wajjin hojjechuu barbaadannoo jirtan nu qunnama abiddoon keessan shaashaa shambaa godhee sin hojjeta. Wajjin taatanii waan baay'ee waan guddaa hojjechuu dandeessu jechuu barbaadeeni. Wanti nu hafee jiraate tariigaa xumuruuf jenna waan ta'eef. Gara xumuratti jira. Dhumarraan weellistoota lafaa dhufaa jiraniif weellistoota haaraadhaaf dhaamsi qabdu. Maal gorsita? Obsa. Muuziqaa keessatti jalqabni wanta qabaachuu qabdu obsa.
inni jiraannaan baay'ee rakkisu kun. Istiidiyoo keessatti noormaali wayizee artistoonni leejandiis haa ta'uu kan walaloo barreessus kan maalis wal gargaaru irratti rakkoon hin jiru. Garuu obsa qabaachuu qabda. Sigalee walaloo tokko ji'a tokko naan xumura jettee aarraan dubbiin badda nagaatti waggaa tokkos turuu danda'a. Obsa qofan dhaamaaf. Anuu ganaan lafaa dhufaadha ta'uu Xiqqoo bira kutteertaatti jedhiin. Hangar waan isi gaafadhu. Ani ganaan luka tokko sensifadha. Waan isi gaafadhu walaloo egaa barreessitee yoo dandeesse walaloo abbaaf ta'u wayinaa barreessi yookiin sirbiti anatu ispoonsara sitaa jechuu barbaadeen. Hayyee akkaawuntii koo. Hin sirba jechuuf deemta jedhi. Sirbuullee hin danda'u garuu akkasuma yoon ofii kiyyaaf xiqquma taa'eetuma mana yoon tattaa'u sirba malee akka sirbee paablikii gochuu natti ulfaata. Iyyaala albama keessatti eegi. Albama keessatti goonaan anatu jira. Kan albama guutumoo kanuma tiraakii sanii? Garuu weellisaa qabannee sirbuma tokko qofaan xumurra tokko nuun dabalu. Abiddoon sirbuu qofa miti kan beeku baay'ee tapha danda'a qoosaa danda'a isa bira teessee amma sireessi ta'ee nutti wanni jedhe malee baay'ee qoosaawwan baay'ee danda'a baay'ee si kofalchiisa. Na jalaa bade malee. Akka maayikii irra gaafa geessuuf lafatti tokko miti si jala babbada wanti baay'ee. Nama jala babbada. Nama gaddee jiru bira dhaqeeti inni waan komeediyaanii ta'eefi yeroo hundayyuu komeediyaanii waan kolfatti fakkaatu galee namni qoosis waan aaru waan gaddu waan miira wayii qabutti hin fakkaatu mee na kofalchiisi namni na kofalchiisi jedheen kolfaa. Mucaa tokkotu oosee waa dubbata jennaaniin hunduu okee jedhanii callisan. Nan qalladee barin kolfatanii jedhee. Galataa Laboo wajjinis hojjettaniirtanii barisa isalleen kaasne. Galataan hiriyaa kootti gaafa lakkoofsa intin irratti kaasne. Next time. Okay. Time akkas janaaf illee. Jirra lafa dirreerra jirra nuti siif gammaduufirra ummata qashtii ummata fannaan jirra nuti siif gammaduufirra ummata qashtii ummata fannaan jirra nuti siif gammaduufirra lafa dirreerra jirra nuti siif gammaduufirra ummata qashtii. Waliinis hojjettaniirtanii baay'ee bareeda ture isallee haalli ittiin Dirreedawaa beeksisaa turtanii seenaa Dirreedawaa kaasaa turtanii bareedaa ture. Egaa turtii wajjin goone keessatti dhaamsa xumuraa nan qabu jettee sii kennina. Waan naaf firtaniif baay'ee galatoomaa. Har'aa kuni jalqabbiidha. Hojii baay'eetu jira. Hojiin sunniin gaafa gara xumuraa deeman akka tarra naa bilbilta miti anaatu sii bilbile. Yeroo dheeraa fudhannee haasofna. Ulfaadhu galatoomii baay'ee miidiyaa keetirra waan ta'eef malee atis walumaa baay'ee na biraa qabdaa galatoomii jechuun barbaada. Achi miidiyaa biraa irratti waan baay'ee dubbadhamoo. Miidiyaa irratti intervii kennitu yeroo baay'ee rakkistaa. Mul'attee sin beektu tarigaa yeroo tokko yeroo gabaabaaf waan mul'atteen alatti hin mul'anne asitti nu kabajjee haala kanaan argamtee hojiiwwan kee hojii waa'ee dhufaatii kee waan keessa darbitee waa'ee jireenya kee nu qooddee daawwattoota kee si hordofan si jaalataniif qooduu keetiif guddaa si galateeffannaa kabaja addaa si qabna akka milkooftuuf immoo caalaatti nutis gama miidiyaatiin humna qabnu hundaan akkas wajjin jiru asumaaf ibsuu barbaanna jechaadha. Kan daawwataa turtan qophii keenya Soofumar Podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Torban keessummaa biraan hamma wal arginuuf torban gaarii.